fakkaattee namarratti illee tarkaanfiin fudhatanii siin jechuu barbaadeeti. Jandamaaf goote ati abbaa manaa isiitimi? Tayyib miira addaa keessa seentee jecha namaa ilaalteetiin tarkaanfiin taane keessan seenii siin jechuu barbaade. Laa jechuun amma waan ta'e bara. Ajandaallee yoo taate jaartii namaatiin bitaa ajandaa godhattu beekne. Sun dogongoruma bar sun akka dogongoraatitti dogongoraata. Aneen kun yookaan ilmanaa beekat yookaan ilmanaa wallaalati yookaan ammoo namni na beeku yookaan namni na beekne yookaan anas wallaala yookaan nama faamilii kiyya yookaan nama maqaan jabaati. Ani immoo namni xiqqaa yookiin yaraan kun maqaa abbaa kiyyaa yookiin maqaa ahlii kiyya nyaatu na jedhamu. Amma immoo nyaadhee jira waan ta'eef yoo dhugumaa wanti kun biraanki yookaan ammoo ajandaa taate ajandaa illee fudheen keessa kiyya fudhatu. Wallaahi tallaahi wanni kun odoo waan kanan dalageen akkanaaf seenaa walii dawwallu gidee tapha kiyyaa akka itti asirratti waan kiyya beeksisaa turtanii beekta walii dawwalla jawwaalli si harka jira quba qabdaa jechuudha. Laakiin akka wanni kun ajandaa ta'e maqaa rabbiitiin si kakadhee sitti himuu barbaada. Wantichi ajandaadha laakiin ati wanta kana dhugaa seetee miira dhugaatiitti fudhattee bultii teelleen diigini isirratti illee tarkaanfii jettu kan akkam fudhanne si gaafadha. Amma lagatani. Ammus lubbuusiiti miti xiyyaanu jiraatu na jedhamu dhugaa seetanii. Maayaakii maal taate gadi dhiisu hooma dhugaayu ta'e gadi dhiiftaalee lubbuu ta'e maal gootaa dhabda dhalaaf jecha lubbuu dhabda moo jecha isin jetteef lubbuu dhabda. La namni maqaaduu lubbuun dhaamu wayyaa barsu. Maqaan maqarra mi'aayaani. Obboleesso anaaf atiin kun ijoollee biyyaatti nama biyyatti illee wal beeku akka obboleessa kiyyaa tokkotti wanni kun haqa jirtu sitti himaa jira. Ufis miidhin sillee miidhin walii taatanii walumaan jiraattan wal dadhabdanii walumaan adduma baatanii jecha miidiyaa ajandaaf jettee lubbuu keellee miidhin lubbuu isillee miidhin antaruma sitti dhaammadha. Tarkaanfiin taane fudhatini wallaahi billaa wanni kun ajandaa an odoo isin hin godhin naa dawwaltini beeyta wal quba qabna akka kana ajandaa tapha jecha akka fooloon guddatu barbaaddi malee waa aslillee jaalattee waa dubbiin kun miira san ta'eetiif kanan hojjanne seenan rabbi sodaadhu tarkaanfiin taane fudhatin an kan ammoo sagalee kee waraabee gasidhiis haqa jirtu wallaahi tallaahi wanni kun ajandaadha wanni kun ajandaa na amani. Ol baa dubbadhaa yoo ajandaa taate. Wallaahi hin dubbadha. Ajandaallee yoo taate jaartii namaatiin bitaa ajandaa godhattu beekne. Sun dogongoruma bar sun akka dogongoraatitti dogongoraata. Aneen kun yookaan ilmanaa beekat yookaan ilmanaa wallaalati yookaan ammoo namni na beeku yookaan namni na beekne yookaan anas wallaala yookaan nama faamilii kiyya yookaan nama maqaan jabaati. Ani immoo namni xiqqaa yookiin yaraan kun maqaa abbaa kiyyaa yookiin maqaa ahlii kiyya nyaatu na jedhamu. Amma immoo nyaadhee jira waan ta'eef yoo dhugumaa wanti kun biraanki yookaan ammoo ajandaa taate ajandaa illee fudheen keessa kiyya fudhatu. Wallaahi tallaahi wanni kun odoo waan kanan dalageen akkanaaf seenaa walii dawwallu gidee tapha kiyyaa akka itti asirratti waan kiyya beeksisaa turtanii beekta walii dawwalla jawwaalli si harka jira quba qabdaa jechuudha. Laakiin akka wanni kun ajandaa ta'e maqaa rabbiitiin si kakadhee sitti himuu barbaada. Wantichi ajandaadha laakiin ati wanta kana dhugaa seetee miira dhugaatiitti fudhattee bultii teelleen diigini isirratti illee tarkaanfii jettu kan akkam fudhanne si gaafadha. Amma lagatani. Ammus lubbuusiiti miti xiyyaanu jiraatu na jedhamu dhugaa seetanii. Maayaakii maal taate gadi dhiisu hooma dhugaayu ta'e gadi dhiiftaalee lubbuu ta'e maal gootaa dhabda dhalaaf jecha lubbuu dhabda moo jecha isin jetteef lubbuu dhabda. La namni maqaaduu lubbuun dhaamu wayyaa barsu. Maqaan maqarra mi'aayaani. Obboleesso anaaf atiin kun ijoollee biyyaatti nama biyyatti illee wal beeku akka obboleessa kiyyaa tokkotti wanni kun haqa jirtu sitti himaa jira. Ufis miidhin sillee miidhin walii taatanii walumaan jiraattan wal dadhabdanii walumaan adduma baatanii
jecha miidiyaa ajandaaf jettee lubbuu keellee miidhin lubbuu isillee miidhin antanuma sitti dhaammadha. Liberala ya obsa ke malalo wayiti barresa kana ka buusesi ka asli mana dari injire ne ga dagalti Allah ama jaartii maamalo biraat haadha jechuun ilmoo irratti gattee osoo kutte osoo ilmoo fudhattee kutte achillee namitti dhiigamtuun booltii ofii dhiide asillee siraana dhiide jechuudha. Isinii galee. Wallahi rabbi osoo haadha ta'uu baatte silaa miidiyaa kanarraa osoo beera afaanitti hin arrabsitu qabdu kun kufteetti namni kufe ol ka'ee duuteetti bakka kun kanaaf yaa abbaa maal du'aa deemaa jiran intala funyaanii haga gurraatti kuulii dibattee deemtu tokko deebitee immoo jaarsa osoo qabdu garuu dhugaa qabdi intalli san tokko immoo gurbaa konka afaan qaba jettee intarvii taataan dhagana ajjeesa dubartii kan bulchan ajjeesuudhaan as faraaraanii miti dhiirummaa tagasisaniitu dhiira mee dubartii kan yeroo gadi baatee tokko gadi baatee jaarsa himattee hin himanne akka itti bulchuu nu qabna akka itti bulchuu nu beenna taap koppilink sheer namni nuun godhu si galee numa fikiyya isiniin taap nu godhaa innee of immoo taap godhanna isinii galee mee konkicha afaan qabeettee gadi baatee nanajjeesa intalollee nanajjeesa samboodha of najjeesa dhaabamati ati of ajjeesu sirraa bareeda lama salphattee of ajjeesi obboleessa koo nama najjeesini intala nama najjeesin maala gootu dubartii si kamtu gadi baatee jaartii nama abaluun hin jaalladhe jettee beetti rakkoon keeti an dubartiitti faraduan gandummaan qabaan dubartiitti faradu mee jaartii nama kumaatama jirte sirra mee kamtu gadi baatee abaluu kiyya si jaalladha si dheebodhe mana koo fudhu maallaqa kiyya fudhu kamtu jette dubartii kamtu immoo kuulii nyaaraa kaasee akka gurraatti dibata ati erga duutee boboltee tabbaleessu qabrii hin galle malee geesse ka ofiitiifu coraa hin qabne maal naa godhaa jettee dubartii hambaatti miskiinatti hin bu'ata mi'etti bu'u ilaalla salaafis immoo waan maqaa doktoraa dhaatte mucuu si ajjeesuu miti quba kee irra keenyaan sii dhumattetti misaayilii asiisti gadhiibna shamarran jechuudha miileelee heerumtee jirti kun ammalaa kun obsituun heerumtee jirti rooziin heerumtee nuraddiin heerumtee fuudhee jira uzubillah of ta'iin fuutee jirti heerumtee jirti hedduudha asirra kun rooziin heerumtee jirti namni takka gadi ba'ee jaarsa jala taa'e jechuudha jaartii kiyya gadi baatee abalu si jaalladhe si maal godhe jaartii asii jira moo jaartii qabdu jedhe takkaan jenne ati bulfachuu hin dandeenye obboleessoo xaallaqi ofirraa gadhiisi malee najjeesin immoo nama otoo bulfachuu dandeesse jechuudha konkaa deebitee afaan qabattee immoo nama arrabsuu barbaadda asirratti immoo kana najjeesettee dhaaddachuu barbaadda akka ragataa jammare eenyuu itti malaata sheer godhanaa fi dabannaa taachuu rabbi jalanaa fi danan boochisaa adda hubadhaa ijoollee koo dhugaa keetti naan jedhaa kaa gurbaan kun ka ofiitiifuu coraan qabu gurbaan kun dhageessanii xiqqoo gurbaa isa feesbuukii irra jiru kootiin feesbuukii koo isinitti maara keessa hin sobde jedhaa jiru ijoolleen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleen kiyya akkuma namni kamuu yaadatu waa'ee obboleetti keennaa edagaastilee finnee akkuma namuu kamuu argetti amma tokko dudubbatu yaalii goone jira. Heddumaan odoo waan tokko hin xumuriin isiin hin baate dhagaa siyaas keessanitti dawwalaa ture argatu hin dandeenye. Miiseejii akkana jedhu kana naa barreesse jaarsisi. Dhugumatti mee namni itti dhiyaatan rakkoo obboleettii teennaa tana faana bu'aa hordofaa. Namni aare waan godhu hin beeku. Lubbuun namaa qaalillee hin baate as hin deebitu. Billaahi mee rakkoo tana faana bu'aa hordofaa.